lubbuutii yaa fi lubbuu teessaniif illee sodaa rabbiitiin qur'aanaa fi hadiisni daawwitiidha waan keessatti if ilaalan nama rabbii isaa sodaate rabbii maal godhe jennaan bakka inni hin yaadin irra rabbiin isa milkeessa ka'ate asiinii milkaayattee yaaddu rabbiin kana dhiisee bakka ati hin yaadneen bakka biraatiin si milkeessa obboleessa yaadee abbaa ooluu tanaa gaggaafatee deemee eessa dhaqee abbaa ooluutitti hayyamsi gaafachuudhaaf sitti dhufe jeen abbaan ooluutis nama ajaa'ibaati maaliif jee an iznii inuma siif hin godhu an ulaagaa wayitiin sii kaaya yoo ulaagaa kana kaguutu taate haqa kiyya iznii siif hin godhu jeen ayyutaa qoodatee mogga beeni maana michi nu dhoyte qalbii diroo maaltu wallaana namuu koottaa liqimsaa dawaa michi qur'aana irraan waliin walche namuu koottaa liqimsaa dawaa michi qur'aana irraan waliin galchi. alhamdulillahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أبلينكية duraan dursi lubbuutii yaa fi lubbuu teessaniif illee sodaa rabbiitiin dhaama qur'aanaa fi hadiisni daawwitiidha waan keessatti if ilaalani mee waan rabbiin dhiisinu jee dhiisne jirra waan rabbiin dalagaa jee ammoo dalagu jirra naa fi atiif gaafiidha keessatti if haalaallu mee aayat tokkichaa kana waliin haalaallu rabbiin qur'aan isaa keessatti maal jaa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آيات خينا خيسة ربي مال جا nama rabbii isaa sodaate fulaa rakkoo isaaniitiin bahu rabbii isaaf bana jaa ammallee maal jaa warzuquhu min haythu laa yahtasib nama rabbii isaa sodaate rabbii maal godhe jennaan bakka inni hin yaadin irra rabbiin isa milkeessa ka'ate asiinii milkaayattee yaaddu rabbiin kana dhiisee bakka ati hin yaadneen bakka biraatiin si milkeessa obboleessa sababni maal jennaan sababa ati isa sodaatteef nama isa sodaatee bakka ati hin yaadin irraa rabbi si milkeessu rabbi si haa godhu nama viidiyoo kana daawwatu jiru mee aayata kanaa wajjin seenaa wal fakkaatu takka haa isiniif hima mee seenaa tana hanga xumuraatti na wajjin tura seenaan tun maal jennaan gurbaan tokko osoo amna dheertuu karaa deemu jiru akka tasaatitti beelaa'ee waan nyaatu dhabe asoo deemu ooruu takka timiraatitti dhufe ooruu timiraa tanarraa timira habbaa tokko muree akkuma nyaachuudhaaf takka hangushetti timirri kun lakaan haqa namaati ammaan timira kana asoon abbaa hayyama hin gaafatin kanii nyaadhu yoo taate rabbiin guyyaa akhiraa haqa namaati jee naqi taate jee sodaa rabbii jecha ammoo maal godhuun qaba haqa namaa kaniin balleesse timira asoon fixeen kutaa xiqqeetti qote tana abbaa ooruu hayyamsiisuudhaaf itti yaadee abbaa ooruu tanaa gaggaafatee deemee eessa dhaqee abbaa ooruutitti dhaqe obboleen kiyya bizee deemee abbaa ooruutitti dhaqu abbaa ooruutiin maal jeeni yaa obboleessa kiyya asoon amna deemuutiin beelaahee beelarraa timira kee habbaa takka ooruu teetiraa akkaan muratti bizeen cinaa kanarraa nyaadhe timirri kun haqa namaati rabbiin ammoo guyyaa akhiraa sababa timira tokkichaa kanaatiif ibdanna qixaaxuu sodaadheetiin hayyamsi gaafachuudhaaf sitti dhufe jeen abbaan ooruutis nama ajaa'ibaati maal jeen an iznii inuma siif hin godhu jeen maaliif yaa obboleessa kiyya akkaan guyyaa akhiraa ibidda jahannam sanitti qixaaxamuu feetaa jeen gurbaan kunis itti deebisee abbaan ooruutis maal jeeni laqqii an ulaagaa wayitiin sii kaaya yoo ulaagaa kiyya kadhugaa rabbi sodaatu taate yoo ulaagaa kana kaguutu taate haqa kiyya iznii siif hin godhe jeen abbaan ooruutis hayyee taate yoo atummaan ulaagaa teetana asitti guutee ulaagaan duniyaa tun laaftuudha qixaaxa akhiraa rabbii kiyyaa san jilaa najaa bahee ulaagaa ati naa keessu siif hin guuta jeen gurbaan kunis haa ajaa'ibaati nama dhugaan rabbii isaa sodaatu abbaan ooruutis itti aansee maal je'een gurbaa kanaan an intalaan qaba jeen ta ija ballaa ta afaan hin qabne ta gurra hin qabne intala tanaan qaba yoo ati haa dhugaan rabbii sodaatu taate intala tana narraa fuudhi jeen mana keessa naa jirti silaa manaa fi feesi taate maal goona as keessatti meef haa laallu gurbaanis nama dhugaan rabbii isaatitti amane nama dhugaan jannata isaa kajeelu ammallee akkasumatti qixaaxa rabbii sodaatu obboleessa kiyya amriin tun laaftuudha jenne biratti an yoo rabbiin qixaaxa guyyaa akhiraa san kanaaf araaramu taate
ni fuudha jeen laal intala afaan hin qabne intala ijaan hin agarre intala gurraan hin dhageenye eessaan nyaatti eessaan waa laalti eessaan waa dhageesse rakkoo tana hunda maaliif fudhatee qixaanni kun gizee kana laalte waan hamaadha ammoo obboleessi keenya kun qixaata ibidda jahannam ka guyyaa akhiraa sanirra intala ballaa ta gurra hin qabne ta afaan hin qabne tana irra filate maaliif jennaan tana yeroo gabaabduu wajji jiraata kaanoo zalaalam keessa ta'a akkasitti hayyee obboleessi kiyya taate waan ulaagaatiin naaf keessa tana yoo hayyama kanaaf ga'u taate ni fuudha jeen hayyee jeeni gurbaan fuudhee mana geessee mana kannee fi intala isaa tanaas niqaa godhee fi akka shari'aatti fuudhee mana geesseef gizee mana geessuu fi intalti ashaggiidha fuudhi sii mul'atu gizee irraa balu intalti maashaallah huural inni addunyaa gubbatti uumte fakkaatti gizee ija laalu ijji isii birillee ija gurguddoo bareedu tana afaan isii keessa ilaaltes maashaallah gurra isii ilaaltes kunoo fayyaa gizee akkana bifa isii kana guutuun ilaaltee waan addaa tanaatu isa qunname hay gaafii gaafate gurbaan kun intala tana maal jeen yaa haadha mana kiyyaa abbaan kee afaan hin qabdu naan hin jenne jeen dhugaadha afaan hin qabu jetteen hay yaa haadha mana kiyyaa abbaan kee bal'aadha ija hin qabdu naan hin jenne jeen isinis maal jetteeni dhugaadha an bal'aadha ija hin qabu jetteen ammallee itti aansee haadha mana kiyyaa abbaan kee gurra hin qabdu naan hin jenne jeen dhugaadha akkasuma an gurra hin qabu jetteen isinis itti deebistee boodarratti hayyee waan abbaan kiyya siin jeessan takka takkaanin sii deebisaati na dhagee jetteen isinis an dhugaadha afaan hin qabu jetteen afaan maalii hin qabu afaaniin hamtuu itti haasoo hin qabu jetteen afaaniin quraanaaf zikriin godhu malee abbaan kiyya gurra hin qabu siin jee dhugaadha an gurra hin qabu gurra maalii gurraan hamtuu itti dhaggeeffadhu gurraan muuziqaa itti dhaggeeffadhu gurraan haasoo namaa hamtuu namaa itti dhaggeeffadhu hin qabu jetteen abbaan kiyya ija hin qabdu siin jee dhugaadha an ija hin qabu ijaa waan hamtuu garagaraatiin laalu hin qabu jetteen dhugaadha wanni abbaan kiyya siin jee jetteen akkasitti inninis as deebi'ee jaartii isaa tana maramee dhungote gurbaan kun sababa sodaa rabbii kibira tokkichaa habbaa tokkoof asoo fayyaan taheen cinaa takka irraa cimeef jecha cinaa san ibidda jahannam guyyaa buru rabbii isaa sodaachuutiif abbaa hayyama gaafachuu jechaa dhaqee kunoo rabbiin sababaa inni rabbii isaa sodaatee san ibidda jahannam sodaatee abbaa timiraa hayyama gaafachuudhaaf dhaqe izni gaafachuudhaaf dhaqe rabbiin karaa inni hin beeyneen akkasitti isa milkeesse gurbaa bilaayee karaa deemu mana itti godhee jaartii gaarii itti godhee qabeenya gaarii rabbii kenneef yaa obboleen kiyya seenaa tanarraa maal hubanna naaf ati yoo ka dhugaa rabbii keenya sodaannu taate as jirraa nuutuutu daangaa rabbiitirraa maqe nuutuutu waan rabbiin ittiin hojii dhiifne waan rabbiin isaan hojii dalagu jirra tanaaf fuulaan milkii nurraa cufamte yaa obboleen kiyya mee guyyaa har'aa viidiyoo kana eega daawwatarraa eegallee nama dhugaan waan rabbiin itti ajajee dalagee waan rabbiin isaa dhiisee milkaa'u rabbiin nu haa godhu yoo viidiyoon tun isin tolte laayik sheer godha akka daawwaan tiyyatuun nama hedduu bira geessee nama fayyaddu chaanaala kiyya kanaas Wahdaa Tube sabiskiraayib godha sheer godha hawaasa keenya biraan nagaa sababa ati sheer gooteen yoo namni tokko ta'uu taate yoo ka dhugaa rabbi sodaatu taate atilleen akka nama daawwaa tana godheeti naafi atis anis ka godhee fi atis ka sheer godhe rabbi biraa sababa wal qixa qabna saniifuu nama dhagahee itti dalagu naafi isinillee rabbi nu haa godhuun isin jaa rabbi addunyaa akhiratti rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessan isiniif haa guutu rakkoo isin dhaabbattu quuqaa isin dhaabbattu rabbiin ammatti isinirraa haa furu obboleessi ati amma dhaabbattee viidiyoo kana ilaaltu yaada muraada kee rabbi si haa guutu cinqii diinii duniyaa tas dhaabbatu rabbi sirraa furu rabbiin diin keessa si ol haa qabu rabbiin waan hamtuu hunda rabbi sirraa haa qabu rabbi quraana kana si haa laafis haa quraanta jabaatees ها رزقين درا دبت ربي رزق تان ربي سي هابلس خا علمين إسر إبدس ربي علمي سار ربي سي هلاف علمي سار ربي ستي حانا كوكا بشاني هتي ورا إيو حجي تيرتوس ربين من إسر ربي سين هادابو ولمان ربي نو هادابو نسينجا خاين فولين جارتي غير ربي سي هاكنو خافولة يتوس ربي ولين سين هابولشو سجنتا جواب دون في دليل فتنة فكاتي عند سجنتا بروتي ولر كنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.